Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftoota kibikiitu akkam jirtu nagaa keessanii nageenyee bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha har'as viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira turtiin keessan jalqabaa haga xumura viidiyichaatti na waliin haa ta'u akkasuma warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Akkasuma viidiyoo jaallattan laayik gochuu fi sheer godhaa hiriyoota keessan biroo biraan gahaa chaanaalii kanaaf illee guddina yookiin jajjabina ta'a maaliif xiqqoodha waan ta'eef xiqqaa guddisuu immoo rabbitu jaallataa yaadaa fi gaaffii qabdan yoo jiraate immoo karaa koomentii na gaafachuuti ni dandeessu warri maatii taatan irra deddeebiitiin viidiyoo daawwachaa jirtan immoo hunduma keessan hedduu galatoomaan jedha egaa nu jajjabeessaa chaanaalii keenya dogoggora jirurraas nu sirreessuu hin dagatiinaadha ijoollee baay'een wal kadhachaatii jiranii sabiskiraayibiidhaa fi yeroo ammaa kana keessatti yuutuub irratti hojjechuudhaa fi uummata baay'eetu gara yuutuubitti deebi'ee jira garuu wal jajjabeessi wal deeggaruuni deeggarsa nuti waliif qabnu baay'ee gadi bu'aadha kun immoo gaarii akka hin taane beektanii biliis chaanaalii xixiqqaa gurguddisaan isiniin jedha egaa gara viidiyoo kootti yoon deebi'ee viidiyoo darbe irratti akkaataa itti rifeensa keenyaa uumamaa kunuunfannu kan jedhudha kaniin hojjedhe warri haaraa taatanii viidiyoo gara duubaatti deebitanii argachuu yookaan daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa har'a maalan fayyadamee yoo jettanii kokonaatii ooyilii jechuudha. Kokonaat ooyilii namni beekus irra caalaan numa beeka jedhee yaada kan hin beekneedhaaf immoo viidiyoo kana keessatti illee argachuu dandeessu. Kokonaat ooyilii keessaa immoo isa gadi bu'aa jechuun bakka hundumatti suuqii kamirra yookaan dukkaana kam keessatti illee kan argamu jechuudha. Kokonaat ooyiliin kun garuu faayidaa guddaa qaba. Isa kanallee nan fayyadaman jechuudha. Qibaatiiwwan keessaa kanneen akka Jamaican castor oilii qibaatii orderirraa akkasuma karaa Amaazonii sanarraa dhufurraa badaa hin fayyadamu malee qibaatii sasalphaa gatii yookiin qarshiin ittiin bitamullee gadi bu'aa ta'e nan fayyadama jechuudha. Isa keessaa tokko har'aa kokonaat ooyilii kanadha kan hin fayyadame. Daqiiqaa 30 ofirra tursee booda namni jechuudha maaliif fooliinsaa badaa namatti hin tolu bishaan yookaan fasaashiidha. Kokonaat ooyiliin kuni kokonaat ooyiliin kireemiin isaas ni jira fasaashiin isaas immoo ni jira ani kanan fayyadame isa fasaashii sana jechuudha. Achi erga inni isa fayyadamee daqiiqaa 30 ofirra tursee booda miicee akkuma bara yookiin immoo akkuma barsiifadhe sana kun akka kanaatti hojjedhe jechuudha. Isinillee isa kanatti fayyadamtanii daqiiqaa murtaa'e booda erga ofirra tursitanii rifeensa keessaniif baay'ee gaarii gargaarsa guddaa kan godhu jechuudha. Kunoo isa kanadha kokonaatii ooyiliin. Kan ammoo namni hin beekne jira jedhee yaadu warri hin beekne yoo jiraattan immoo kunoo isa kana jechuudha suuraa irratti akkuma argitan kana garuu foolii qaba jechuudha. Fooliin isaa namatti hin tolu namni baay'inaan hin jaallanne jira anillee hin jaalladhu garuu foolii isaa jechuudha lama hin jaallatanii waan ta'eedhaaf faayidaa isaa waan argeef akkuma ta'u ta'een nan fayyadama jechuudha. Ergan fayyadame daqiiqaa 30 haga 40 jidduu ofirra tursee booda shaamboo natti tolu yookiin shaamboo normaaliitiin miicee kunoo akka kanaatti jechuudha kan inni ofii kootiif fayyadamu isinillee itti fayyadamuuti ni dandeessu. Erga dibattanii yookaan zayitii kana erga fayyadamtanii booda daqiiqaa murtaa'e sana erga ofirra tursitanii rifeensa keessan miiccanii shaamboo isinitti toluutiin akka kanaatti yookaan qututturii yookaan immoo shurrubbaa yoo hojjettanii baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo qibaatii isa kana warroonni gaaffii garaagaraa keessaan illee akkasuma immoo as jalatti illee rifeensa dheeraan barbaada maaliif kuta isan kuta kan jettanis yaanni namni yaada garaagaraa qaba waan ta'eedhaaf warri gaaffii akkasii na gaafattan jirtanii egaa rifeensa gaarii qabaachuu yookiin immoo rifeensa dheeraa qabaachuudhaaf akkasumas akkamitti rifeensa keenya dheeressina kan jedhuudhaaf barnoota fudhachuun gaariidha. Akkasumas immoo akkaataa itti fayyadama qibaatii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa akkasuma wanta dheerachuu namatti fakkaata keessatti immoo abdii kutachuun barbaachisaa miti yeroo makamillee yeroo haala kam keessatti iyyuu abdii kutachuun hin barbaachisu wanta hundumaa bira dhaabbatanii yeroo itti kennanii yaaluun dhaga'uurra hojjetanii ilaaluutu baay'ee faayidaa guddaa qaban jedha.
Kanaafuu egaa warri anaan kun akkas na godhee maal jettanii koomii garaagaraa xiyyeessitanii isin ilaalcha rifeensa keessaniitiif qabdan sirriisaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufee kana fakkaataa isinis jalqaba haga dhumaatti waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Akkuma jalqaba irratti caqasuu yaalee koomentii irratti yaada qabdan na gaafadhaa. Chaanalii kiyyaa naaf guddisaa laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sheer godhaa hiriyoota keessaniif illee as keessaa kan itti fayyadamu jiraachuu danda'a. Warri itti hin fayyadamnes haga dandeessan wanta isinitti dhaga'ame gochuu hin dagatinaa. Homaa wanta isinitti qoxxiru yookiin immoo isinirraa hir'isuun qabu waan ta'eef. Egaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Jaallattan irra deebiidhaan laayikii godhaa. Warri maatiin ta'anii sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii keenyaa ta'a. Nama maatii naaf ta'a jedhee isin kadhatu irra bira hin darbiina. Fira ta'aa fi